Ashaam harka fuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota keenya kun walabummaa Niwus Neetwoorkidha. Oduu yeroo kanaaf qabannee jirruun isinitti himama. Abbaa Gadaa Karrayyuu dabalatee namoonni humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni himani. Godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo Kaarraa yookaan Mootomaa jedhamu qubatanii kan turan Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Awaas dabalatee namoonni baay'een humnoota mootummaan ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Ajjeechaan kun kan raawwate naannoo uummanni Karrayyuu sirna gadaa itti gaggeeffatu bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti ta'uun jiraataan aanaa Fantaallee obboleessi jalaa ajjeefame tokko BBC Afaan Oromootti himeera. Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuunni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa 4 dura gadaaf godaananii bakka Kaarra jedhamu qubatanii akka turan jiraataan kun himeera. Gaafa muddee tokko bara 2021 guyyaa keessa tilmaamaan naannoo sa'aatii 6 humnoonni mootummaa lafa warri gadaa qubatanii turanitti erga marsanii booda fuudhanii deemanii galgala keessa akka ajjeesan namni obboleessi jalaa ajjeefame kun ibseera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa muddee 3 bara 2021 baaseen ajjeechaa namoota nagaa Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti Oromoota Karrayyuu irratti raawwatameen baay'ee rifachuu himeera. Ajjeechaan kun ta'e jedhamee itti qophaa'ame humnootii nageenyaa fi hidhattoota mootummaa paartii Bilxiginnaatiin namoota nagaa callisiisuuf gara jabinaan kan raawwatamedha jechuun ABO'n ibseera. Akkaataa ajjeechaan kun itti raawwateera jedhe bal'inaan kan ibse addi bilisummaa Oromoo ABO'n gochi kunis qaama walabaatiin qoratamee kanneen ajjeechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyeeffamaniif waamicha dhiyeesseera. Halkan ajjeechaa san dura ture warri gadaa sirna qabu turanii jedhu jiraataan obboleessi jalaa ajjeefame nageenya isaaniif jecha maqaan akka hin dhaamne himatan. Uummanni korma qalee abbaan gadaa waaqa kadhatee fi akkasiin sirnarra bulanii ganamaan namni dammaqee horii bobbaafateetuma warra jira osoo hin beekin waraanni mootummaa dhufee marse jedhaniiru. Kun roobii tilmaamaan guyyaa keessaa toora sa'aatii 6 ta'uu kan dubbatan akkuma isaan naanna'anii qubatanitti irra naanna'anii itti marsan jedhaniiru. Abbootiin gadaa Karrayyuu amma dura mootummaa waliin quba wal qabaachuu kan himan jiraataan kun abbootii gadaa waraana mootummaa ta'uu hubannaan itti callisan jedhaniiru. Waraanni mootummaa gabalaa yookaan iddoo abbootiin gadaa qubatanii turan erga to'atanii booda dhiirota 41 kophaatti adda baasanii uleen reebicha amaa irratti raawwachuu fi akka isaan ajjeesan illee achumatti itti himuu jiraataan kun dubbateera. Erga akka malee tumanii booda hunda isaanii fuudhanii naannoo Meexxii jedhamu bakka dhagaan gurraachi gurguddaan Basaqa Aanolee jedhamu itti jirutti ol laqaniiru jedhaniiru. Achitti yeroo dheeraaf hooggantoota mootummaa namoonni garaagaraa walitti bilbilanii irratti mari'atanii konkolaataan dhufee marii dheeraa ni ajjeefnaa fi hin ajjeefnu erga mari'atanii booda ni ajjeefnaatti akka murteessan jiraattonni ijaan argan ragaa ba'aniiru. Sana booda erga aduun dimimmifteen toora sa'aatii tokko namoota kana kaasanii bakka lamatti qoodanii namoota gurguddoo namoota bebbeekamoo fi warreen sirna gadaa keessatti aangoo olaanoo qaban haala suukanneessaan rasaasaan tumanii akka ajjeesan maddeen gabaasaniiru. Abbaa Gadaa Kadir Hawaasii fi warra korma garaa hidhe Booruu Fantaallee fi Jiloo Diidoo dabalatee namoonni baay'een humnoota mootummaa kanaan ajjeefamaniiru. Namoota 41 keessaa akka ajjeefaman kan jedhame namoota 16 turan isaan keessaa 2 miliqanii galaniiru kan jedhan jiraataan kun namoota miliqan kanarraa haala ture odeeffachuu dubbateera. Namoonni kaan ammallee eessa akka jiran wanti beekamu akka hin jirres jiraataan kun himeera. Jiraataan biraa miidiyaan dubbise kan maqaan sodaa nageenyaaf akka hin dhaamne gaafates humnoonni mootummaa bakka abbootiin gadaa qubatanii namoota 40 fuudhanii erga deemanii booda Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee namoota 14 ajjeefamu BBC'tti himaniiru. Jiraataan kun warra bakka itti ajjeefamanii reeffa kaasanii fi booda sirna awwaalchaa raawwatan keessaa tokko ta'us maddeeniif ibseera. Warra naannoo kanatti yeroo rakkoon jiru rakkoo ittiin hiikkannu namoota nagaa warra Abbaa Gadaati. Maaliif akka filanii ajjeesan hin beeku kan jedhan jiraataan kun awwaalchi isaanii aanaa Booseetti ganda qaawwaa bakka Mootoma jedhamutti raawwachuu himeera. Namoonni ajjeefaman roobii guyyaa qabamanii galgala naannoo sa'a tokkoo kan ajjeefaman yoo ta'u reeffi isaanii kamisa halkan naannoo sa'a 5 kaafamu jiraattonni himaniiru. Humni mootummaa bakka tokkotti nama hin fixu jedhanii manneen hidhaa iddoo garaagaraa iyyaafataa turanis eeruu uummatarraa argataniin kamisa guyyaa gara bakka itti ajjeefamanii yoo deeman humni mootummaa reeffi akka hin kaane dhorkaa akka ture kan himan jiraataan kun halkan keessa toora sa'aatii 5 reeffa achii kaasuu dubbataniiru. Bireensi qaama isaanii walakkaa nyaatee allaattiin ija isaanii keessaa guurus jiraataan kun himaniiru. Humnoonni mootummaa ajjeechaa kana raawwatan poolisii humna addaa naannoo Oromiyaa ta'uu fi wayita ajjeechaa raawwatanittis uffannaa dambii humna addaa Oromiyaa uffatanii akka turan himaniiru. Abbootii gadaa kana ajjeesuun dura mana isaaniirra deemuun qawwee uummanni Karrayyuu ittiin loonsaa diinarraatiif katuu fi daangaa ittiin eeggatu funaanuus jiraattonni maddeeniif himamsaniiru.
Abbaan gadaa Karrayyuu ajjeefaman Kadiir Hawaas namoota ajjeechaa kana raawwatan keessaa kan beekan qabu kan jedhu jiraataan kun nagaa buusuuf waliin hojjetaa hin turree walgahii waliin taa'aa hin turree jedhanii maqaa waamanii itti dubbataa akka turan jiraataan kun himaniiru. Namoonni gara jabummaa mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefaman kunneen muddee 4/2021 ganama awwaalchi isaanii raawwateera. Finxaaleeyyiin Amaaraa namoota nagaa ukkaamsuun dararaa jiraachuun gabaafame. Finxaaleeyyiin Amaaraa waraana Bilxiginnaatiin deeggaramanii fi meeshaalee gurguddaa hidhachiifaman godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Alii keessaa namoota jajjaboo fi ija uummataa ta'an erga ajjeesanii namoota hedduu ukkaamsuun dararaa jiraachuun himame. Finxaaleeyyiin kunneen daa'imman dubartootaa fi manguddoota baay'inni isaanii 600 ol ta'u ukkaamsanii bakka gabaa Kamisaa jedhamutti walitti qabuun yookaan waraana bilisummaa Oromoo nutti yaamtan ta'e hunda keessan asumatti isin finna jechuun doorsisaa fi dararaa jiraachuun gabaafameera. Akka maddeen keessa beekayyiin himanitti lolli Wallagga Bahaa aanaalee 2 fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa tokko keessatti waraana Bilxiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata Oromoo irratti banamee jiru kun lola qindaa'aa fi lafa Oromoo galaana Abbaa fi Angar gidduu jiru qabachuuf murna aangoorra jiruun karoorfame kan gaggeeffame jiraachuu jiraattonni himaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Dhagaa Jigii keessatti humni finxaaleeyyii Amaaraa kanneen murna PPtiin deeggaraman ilmaan Oromoo qe'ee isaanii irratti ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwatanii jiraachuu maddeen ifoomsaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Dhagaa Jigii iddoo addaa Andoodee Dichoo jedhamu keessatti humni addaa naannoo Amaaraa kan murna PPtiin durfaman ilmaan Oromoo irratti ajjeechaa suukanneessaa gaggeessaa jiru. Akka maddeen himanitti qubattoonni Amaaraa kanneen murna aangootti rarra'aa jiru PPdhaan leenjifamanii fi hidhachiifaman waraana laga Abbayyaa ce'ee Goojjam irraa dhufe waliin wal ta'uun uummata Oromoo aanaa Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa ajjeesaa fi mana isaanii gubaa jiru. Hanga ammaatti namoonni garee kanaan ajjeefaman reenfi isaanii argame uummannii fi maatiin awwaalan Margaa Tolasaa, Malkaamuu Tarrafaa, Jifaar Soorii, obboleettii Jifaar Soorii, Addunyaa Goobanaa kan jedhaman yoo ta'u, isaan kanaan alatti kan reeffi isaanii maatiin argeen awwaallatiin hedduu ta'uu maddeen ibsaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa Niiwus Neetwoork ammaaf qopheeffannee sangammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii jenna.